Hayyee hordoftoota koo nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti. Har'a biizaa hojjedha jedheeni biddeen tolchee ka'ee biizaa hojjetachuu barbaade seenaa biizaa isinitti himee ture. Egaa jalqabaan jira jechuudha. Heeleen ho'ee jira. Heeleen biddeena tolchee nan dhaamse jechuudha. Dhaamsiin jira ittiin qabsiisne. Bakka biddeen tolcheetumaan kun hamma dhaamse jechuudha. Dhaamsarraan jalqaba. Yoo boba'aatti jammartan qixxaan isin jalaa gubaata. So hundumaa qopheeffadheechi godhadhee jira waan ta'eef nan jalqabaa jechuudha. Iddoo kanatti liixii duqeetii akka ulaagaa kootittaan bukeeffadhe isa yeroo biraan isinii ibsa. Yaa duqeetiidha soo giddaa xiqqoo zayitii wayii paakin paawudarii itti haa'e har'an itti ta'ee kaleen bukeesse garuu maalati ganamamni kan hin tolche isarraan kan hafee baqa kanuman itti godheen. So ilaalaa dhaamee jira siniin jedhee ibsaanii dhaamsitanii yoon hin dhaamsine dafeen harkaa qooranni kun qassi jedhee isan gubbaa godhu faana naan qooru jechuudha. Kanaaf haala kanaan entosha haala argaa jirtan kanaani kushinaan duraan diigee amma baay'ee natti iddoon eeleetti diriirsu kun natti dhiphate. Iddoon biraa bal'aadha garuu iddoo lamaan godhe natti dhiphate iddoon eelee kuni. So akkanatti haphisee kun harka qofaan ol argaa jirtu akka kanatti so xumuree akka kanatti xaxxafeeti. Achiin immoo soosiin hojjedhe timaatimii tokkoo fi shunkurtii zayitii soo giddaa akkanatti irra diriirsaa. Bifa kanaan jechuudha. Yeroo darbe hojjedhee ariitiidhaan keessummaa natti dhufnaa waan hojjedheef isinii waraabne baay'ee mirxii tokkoon hojjedhe gaafa sanas. Egaa asitti akkuma isinitti hime kanaan irra diriirsee hojjedha ilaala. Akkan hojjedhe kanatti hojjedhaati ilaala. Dhugaa biyya keenyatti biizaa dharra'ee bitee nyaadhaa minaamin 800 nuu yoo bitte dharraasaa hin baatu. Gisee tokko nyaattee hin quuftu jechuudha waan ta'eef mana keetti salphaadhumatti waan mi'aa waan qulqulluu baqa hojjettaa jechuudha. Akka kanatti itti naqee jira. Okay. Sarraan kanaaf immoo timaatimiin itti godhe gaarki koo qulqulluudha. Dura dhiqadhee naanjoo kee keessatti lollaadhus immoo ilaalaa jirtu. Yoo dirqama harkumaan hojjetu gamoo kaa'in hojjetanii adaraa keessan yaadan kennina. Yeruma galta waan hojjetattanii nyaattan waan achitti beektan yeroo galta yoo dharraatan kun immoo qaaraadha. Qaaraa abbaa suuyyaa diimaa fi nyuudha. Waan dharraatan salphaadhumatti mana keessanitti akka hojjetattan isin ibsuu barbaadeeni akka kanatti qaaraas waliin ga'ee shunkurtii tokko nyudhumaaf jechuudha. Bareedinumaaf haphisee mummuree keessa buusee jira. Then asitti immoo ittoon qaba. Ittoon manatti hojjetadhe hin qaba. Normaalii kan hin manatti hojjetadhe manumatti baase manumatti raasee jechuudha. Viidiyoo isaa post isiniin goone qoasanii hangodha. Harka kooti wayya. Maankaa jennaan doluba qixxeedha.
harka koo lolladheera harka kootti wanti naqee wayya akka kanatti harkaan wayya ittoo normaalii haannaan keessaa ba'e jechuudha. Baay'ee mirxii tokko dhugaa Kiristoos Yesuus bota kana yaadeen holitti naa ba'e jechuudha yeroon baasu. Amma kana bareedinaaf jechuudha. Zayituuniin yoo biyya keenya hin jiru. Kanaaf asitti immoo inqulaaliin fayyadame. Inqulaalii tokko rukute maaliif akka inni kuduraan fuuldura gubbaa jiru kun timaatimiin qaaraan akka gaditti jedhu bakka chiizii jechuudha. Yeroon darbe yeroon kaaffeedhaa bite isiniin jedhes reestoorantiidha kanuma qabaa jechuudha. Kun akka kanatti itti naqanii inqulaalii akka kanatti itti naqan maaliif akka gadi qabu san akka gadi qabu jechuudha. San itti nannaqe shunkurtii qaaraa timaatimii. So kana sirra na'afe maalinni zayituunii jechuudha. Zayituuniin biyya keenya baay'ee ulfaataadha argachuudhaaf iddoo isaa akka kanattiin xumuree heelen ho'ee jira malee dhaamseen jira amma ammaatti akka bartanii kan isinitti himaa jira irra deddeebi'ee hifee hin jiru yeroo kanatti maaliif qas jedhee gubbaadha bilchaachaa akka dhufuuf jechuudha. Oovanii yoo ta'e gubbaadhaanis xinnoo laxxi gootu waan ta'eef kuni garuu qassee inni gubbaas ta'uu qaba. Kunoo bifa kanaadha. Akka kana jechuudha. Baay'ee tokko nama marara dhugaa waaqayyo. Daqiiqaa 20 wayii 15 ilaala. Qadaadee jira kunuyyuu. Sana booda kunoo daqiiqaa 20 koo booda dhufee ilaala jalasa. Gubbaan isaa mixxinni qixxinni kan jedhe. Dhugaa waaqayyo gaditti qabatee jira. Mirxiitti irratti bishaatee jira. Inqulaaliin hundumaa gadi ofirratti qabee ittoonu gaditti baqee akka chiizitti jechuudha. Gaditti diriire dhugaa. Na baay'ee tokko kun haala kanaan baasee jira. Goggogee surmaa qixxaan goggogee baay'ee gubbaan akkamitti bilchaata jechuu dandeessu. Kun amma xumuzee jira. Qaaraanis wanti gubbaa jiru hundumtuu jechuudha. Na heelee qulqulleessin wantaane kun biizza sitti hojjedhu buddeena sitti toshu wantaane qulqulleeffadhe jechuudha. Yeroo qorqorree girgiddaatti ol deebisa eelicha. Haala kanaan hojjedhee kunoo mirxii tokko dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Mirxi ilaala. Qaaraan akkatti irratti xoolagi. Timaatimiinis. Kanuma jechuudha. Wanta addaan jira. Jalli isaa baay'ee mirxii tokko. Baay'ee jechuudha. Dhiifama kaameraan ni jalaa. Ni ta'e. Kaameraan harkaa kufee. Fotoon isinii kaasu. Jala isaas akkuma argitan kunoo. Kana fakkaataa like godha.